Sirba kee sadii obsa jedhu irratti keessumaa taatee amma tibbanaa ta'ee walqabatee miidiyaa hawaasummaa irratti akkaan qoodamaa miirri ati duraan qabduu fi kan gidduu kana sirratti uumame wanti addaa jira garaagarummaa qaba. Miirri isaa tokko miti. Sun gaafa hojjennee gadhiifnu akka duulatti nama duulaa bobba'eetti inni amma jiru immoo akka nama duulee nagaan galeetii jechuudha. Maaliif aartii dhumtii yookiin yoo isaanis sagalee uummata sagalee nukkaamameetii yookiin sagalee nama sagalee nukkaamameetii jechuudha. Weellisummaa jechuun sanaaf immoo wanti sagalee site sun birmannaa argatee yookiin dhageetti argatee wanti barbaaddu sun ta'uu caalaa natti nama gammachiisa fi mul'isaa tokko miti. Walleen kilippiidhaan dabaalamee hojjetame kuni qulqullinaanis ta'uu qabiyyee walalootiin walleewwan kanaan dura afaan oromootiin hojjetaman wal bira gaafa qabamu jabina qaba. Namoota biratti illee akka gaariitti ilaalameera, fudhatama guddaa argateera. Akkasittiin bareechitee uummataaf dhiyeessuudhaaf ifaajii akkamii keessa dabarte meetimee piroosesii yookiin adeemsa keessa dabarte waan kana dhiyeessuudhaaf? Wanti isaa baay'ee ifaajii qaba. Silas waa tokko uummanni bal'aan kun akka itti gammadu gochuudhaaf wanti ittiin ifaajame nama hin gammachiisu. Asumaan dhaabbata Vision Entertainmentii galateeffachuun barbaada. Jalqaba amma dhumaatti kan nafaana turan isaanii kan piroodiisina godhan isaanii itti aansee daayirektara cimaa Leencoo Fiqiruu isa istoorii kana ka barreesse. Istooriin kun ni jaalannee irratti mari'annee biniin geesse booda akkaataatti muka walaloo ergaa uummataa darbuu barbaadee kana viidiyootti geeddarree uummataan geenye irratti si'a baay'ee gaggaragashinii ilaallee diigaa ijaaraa ilaallee sana booda immoo seetingii isaa iddoo sadii Adaamaa, Finfinnee fi tabba sabbata utuchaa jala kana kan dalagame. Achi keessatti fardi sun kiraadhaan Finfinneen akka eeffamee Isuuzuudhaan iddoo sadanitti nu argame humni namaa jira. Yerichi isaa immoo xinnoo yeroo roobni amma akkanatti hin qorredha. Wantumti adeemsa keessa magaan biyya jirannu kana keessatti si quunnamuu danda'u qormaanni xixiqqoon turanii sana galata rabbiitii salphumatti tarreera. Ergaan sirbichaa mata dureen sirba kanaa mata duree wallee kanaa sadi obsa jedha. Maal jechuudha? Eenyuu fi ergaansaa? Sadigaa waa baay'ee wajjin wal qabata. Fakkeenyaaf sumsumoo fudhatte sadii tokko keessaa yoo dhiftee baalaansiin godhuun jiga jechuudha wanta irra keessu. Of eeggannoon sadii, gorsi sadii kanaan gadi namummaadhaa baaftaa jechuudha. Fakkeenyaaf sadittiin ta'a sadii isa gorsita. Of eeggannoo sadii kennita ilma namaa tokko. Sanaa oloo darbee waan hamaatti tarkaanfiin kee kan gorsaa fi of eeggannoodhaa olii ta'a jechuudha. Hammeenyatti deemta yookiin illoltaa yookiin ofirraa fachiiftaa yookiin waa tokko goota jechuudha. Itoo namummaadhaan bahin obsi sadin darbuu lama obsine sadi obsine fiixee irra jirraa yaada jedhu dabarsuuf achi keessatti. Sanaaf immoo waan darbe waan fakkeenyaaf akka jiruuf jireenya uummata keenyatti gaafa sittimu uummanni keenya waan gaafa sadii ol obsee dadhabee aga sadiitti obsee afuraffaa shanaffaa keessa seenu sirna siyaasa darbirraa yaadachuun hin danda'amaa waan futtaafatu tokko waan dho'e tokko ta'a yaada jedhu dabarsuuf. Keessumaa amma tibba kanaa sirba keetti akka waan mata dureen isaa bulloo ta'eetti bulloo jedhanii mata dureedhuma sirbichaa godhaniiru. Kana irratti maal yaadi kee maalime? Dhugaatitti himuufi gaafa istiidiyoo keessa osoo sirbi kun hin bahin namni akka bulloo jechuu ni danda'u tilmaameen ture. Garuu karaa lamaan egaa dabarfanna jenneeti. Meen poointiin sirbichaas waa'ee bullooti. Ishuun akka uummataatti tures waa'ee bullooti. Qilleensis furri keenyas lafti sabiinis dachee Oromiyaa keessatti yeroo sana waa'ee dhuma bullooti wanti qalbiin uummata keenyaa irraa hafaa ture. Akka sana jechuu danda'u nan beeka garuu itti yaadeen sadi obsaan kun immoo ergaan ani waa'ee bullootii wal qabatee dabarsuu barbaadeedha jechuudha. Kanattiin sadi obsaa achirra kaa'e. Maaliif falaasadichas mannichi waan beekuuf qaamni itti himamus qaamni himus waan beekuuf
karaa sana ergaa koo dabarsachuu barbaade ta'anii mata duree godhee jechuudha. Bulloon eenyu yookiin immoo maali? Bulloon beekamaadha. Farda jechuun immoo akka Oromootti Oromoon ofitti aansee farda jaalata yookiin namatti aansee farda jaalata. Farda sababni jaallatuufis tokkoffaa wanta iddoo inni barbaadu isa qaqqabsiisuu fi wanta gaafa diinni itti dhufe isaan ofirraa qoluuf waan qaqqabsiisee waraanuuf waan fuuldura deemuuf farda kana kan jaallatuuf jechuudha. Fakkoofni farda kanaas akkuma uummanni irratti walii galee fakkeenyaaf uummanni fuudheetii waan sana bulloodhaan jawaariin fakkoonfateera jechuudha. Kana jechuun wanti walaloon weellisaan tokko barreessuu fi walaleessaan tokko barreessu hiikni inni qabaatu dubbii qoolaas ta'ee iccitiidhaanis yoo barraa'e daangaa yeroo itti sirbi sun bahee fi daangaa hawaasni yeroo sana keessa jiru keessatti kan inni hiika argatu. Achi keessatti daangaa itti hiika argata. Sanaaf immoo uummanni kiyya sirriitti waan keessa koo argate natti fakkaata. Sana gammachuu guddaan natti dhaga'ame jechuudha. Fakkeenyaaf bulloon hidhamtoota bulloo baay'ee bakka bu'ee kan inni sirbame jechuudha. Sanaaf immoo bulloota keessaa immoo bulloon irra jaalatamu dhaalatti fiigu jiraachuu maluu danda'a kan uummanni achi keessaa addatti jaallachuu danda'u jechuudha. Isaaf immoo uummanni bakka buufatee ofii isaatti gaafa jawaariin fakkeessu toon keessi koo afaan koo baasee isaan ittiin dubbatiin keessa koo hubatee akkasittiin wal fakkeessuu isaanii immoo uummata waliin jirru rakkoo isaan keessa jiran rakkoo namni keessa jiru miidhaan isaan keessa jiran miidhaan keessa jiru itoo walitti hin dubbatinuu qalbiin keenya afurri keenya walitti dubbate akkanatti beekuu hin danda'amaa jechuudha sirriidha. Asuma irratti amma kan farda bulloo fayyadamte farda adii fayyadamte kilippii kee irratti fardi sun garuu bulloon jedhamu jedhanii namoonni gara jalqaba yeroo kilippiin sun gadi dhiifame yaada kaasaa turanii kanarratti maal jettaati? Dhugaadha namni yaada sana kaasuusaa quban qaba ture uummanni yaada sana kaasuusaa sun dogoggora miti dhuguma bulloon farda diimaa addarraa adii qabu ta'uu yoo san bareechee beekaa daayirektar Leencoo Fiqirus bareechee beekaa keessattuu ani mucaatuu lamaati farda jalatti hin guddadde fandii dhaan taphachaa guddadde waan ta'eef wanti sana goonee fi bulloon hidhaa jira. Kan hin barbaadaa jiru kan hin dubbachaa jiru waa'ee bullooti. Waa'ee farda qobaa kaachaa jiruu fi silaa fardi qobaan kaatu fardatu qobaa kaachaa jira. Kanaaf immoo fardi sababni qobaa kaateef maali? Bullootu seermalee hidhamee jechuudha. Kanaafuu farda adii qobaa kaatu sana agarsiisa. Fardi adii sun karaa biraatiin immoo fakkeenya nagaati. Akka falaasama addunyaatti adiin Oromoodhaaf gammachuudhaan bakka bu'uu baatus adiin akka addunyaatti immoo hawaasni baay'een kan irratti walii galu adiin mallattoo nageenyaati. Kanaafuu fardi kun bulloo bakka bu'ee farda bakka bu'ee mallattoo nagaa adiin duula nagaarra farda jiru ta'uu hubachiisuuf achi keessatti. Maaliif sirbichi waa'ee bullooti kan dubbatu bulloon garmaamu tola maamana hidhaa oola gaafa jedhu bulloodhaan gulufaa maamana hidhaa oola jechuu waan hin dandeenyeef kuneessatti viidiyoo keessatti daanga'ee jechuudha. Kanaafuu waa'ee bulloon hidhamuun dubbachaa jira waan ta'eef waa'ee Toofiiqii wayyaa garmaamu tola wanti aad malee ta'eeraa wanti seer malee ta'aa jira jechaan jira. Kanaafuu adii silaa wajjin kaachuu qabu bulloo adii wajjin kaachuu qabu shaashoo jechuudha. Adii jechuun shaashoo bulloo wajjin kaachuu qabu lamaan bukkeetti qabeetiin sana dubbachuu barbaade. Kilippii kee kana nami baay'ee jaallateera itti quuftee taati erga gadi dhiifamee akkaataan itti ilaalame akkaataan itti jaallatame yuutuubii irratti akkamittiin ilaalteeti? Mudannoo kanaan uummata koo galateeffachuun barbaada. Ani sirriitti itti milkaa'eera. Kana jechuun waan tokko wanti hojjattee hawaasni waan sana jaallachuu ga'uu caala wanti milkaa'ina yookiin jaallachuu ibsumtuu hin jiru beekte. Bareedatti sababatti dalagneef kaayyoo dalagneef sanaaf galmaan nu ga'eera. Bareechee garaa na ga'eera jechuu barbaade. Kan biraa immoo tibbanuma kilippiidhaan hojjetee gadi dhiisee namni akkaan akka jaallate quban qaba sanarratti walaloo akka barreessiteef argeen jira. Walaloo kana barreessuu irratti yeroo baay'ee sirboota baay'ee irratti nan argaa. Sirba hagamiif gumaachite kan Taaddalaa kanarraas waan gumaachiteef achumaan nutti miti walaloowwan haga ammaa barreessite sirbootaaf kan kees ofii barreessitamoo namarraa fudhattemoo kan jedhu haala walaloo sirbaa itti barreessitu kanarraa muuxannoo kennaaf hime.
Gammaatti hojiiwwan dalaguu parsantii 90 walaloo kootii fi yeedaloo kooti. Kan inni namaa kennus walaloo kiyyaaf yeedaloo kiyyaa. Achi keessaa warri walaloo fi yeedaloo kennee fi jalqabaa tibilkaanii fakkeenyaaf Dabbaba Addamarraan jalqabee Hundaalam Gosaaf hin kennee sirbi 2 qabu keessaa 2 kiyyaa. Sirboonni magartoon ittiin beekamte yeedaloonis walaloonis kiyyaa. Namoonni baay'ee kenneefis